Baashaggar aanaa dugdaatti murni biltiginaa manneen jiraattota sagal gubuun qabeenyas saamanim. Jaalii Rangameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Murni PP uummata Oromoo meeshaan haleelee fixuu dadhabnaan akeeka qabsoo uummatichaa balleessee nagaan jiraachuuf jecha maatii qabsaa'otaan isin maatii miseensota jaarmiyaa ABO booti. Kanaaf seelii diinaa dhabamsiisuu qabna jechuun namoota nagaa hirmaannaa siyaasaa hin qabne irratti dhiibbaa gochaa jira. Akka jiraataan ona dugdaa ganda burqaa dambal irraa dubbisnee nuuf himetti hawaasa Oromoo gandicha keessa jiraatanii fi gandoota ollaa jiraatan irratti waraanni mooraa burqaa dambal keessa jiran guyyuu itti bobba'anii saamicha qabeenyaa fi gaagaama lubbuu irraan gaa akka jiran dubbataniiru. Ganda burqaa dambal irraa torban darbe keessa manni 9 yoo gubatu obbo Abdii Abliijoo jalaa mana 6, Abaatee Badhaasoo jalaa mana 1 fi re'oota 16 yoo guban Qulfii Badhaasoo obboleessa isaa jalaa ammoo mana 2 gubanii barbadeessuun himameera. Dabalataanis gandoota akka Waldaa Qallinaa, Shubii Gamoo, Daraaraa Daalachaa fi burqaa dambal keessatti hawaasni saamamuu, hidhamuu fi ajjeefamuun dararaamtu keessa akka jiran jiraataan kun arraata biyyoolessa Oromiyaatti meera. Godina Gujii Bahaa aanaa Goorodoolaa keessatti manneen jiraattotaa gubuu fi hidhaa ammeessuun loon jiraattotaa saamaa jiraachuun himame. Jaalaqaafan Fayyeeraa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Waraanni murna badiin bilchiginnaa akka uummata saamaniif ajaja fudhatanii bobba'uun uummata Oromoo gubuu, buqqisuu, saamuu, hidhuu fi ajjeesuu dabalatee gocha dabaa guyyaarraa guyyaatti farrummaa uummata irratti raawwachaa oolaniin fi hawaasni Oromoo golgolaa'ee jira. Godina Gujii Bahaa aanaa Goorodoolaa ganda Balambalaa naannoo magaalaa Jidoolaa fi golba gaara Kolloo keessatti waxabajji 11/2024 irraa kaasee manneen namoota 4 gubanii barbadeessuun namoota maqaan isaanii Dhaanqoo Cirrii, Gooroo Dhaanqoo fi ijoolleen Addaan Xebboo jedhaman namoonni 3 kan gabaasa isaanii kaleessa dhiyeessine qabanii hidhanii gidirsaa akka jiran maddeen ibsan. Kanneen hidhamanii jiranii fi manneen isaanii jalaa gubate kana malees namoota maqaan isaanii Xebboo Hoxxee jalaa Korommii loonii 2, Irboora Hoxxee jalaa korma loonii 1, Muhammad Xebboo korma 1, Muhammad Gareeshoo korma 1, Adaan Xebboo jiboota 3 fi re'ee 3 Ukee Duubaa Lookoo jalaa loon 2 ooffachuun kanneen sababa quunnamtiin addaan citee jiruuf maqaan nu hin geenye waliin walumaa gala loon 39 saamanii deemuun hanga waxabajji 12/2024tti keessaa qalatanii nyaachaa jiraachuun barameera. Kan gocha kana adda durummaan waraana geessuun hawaasa saamsisaa jiru Shamballoo Sheekolee, milishaa naannichaa fi Roobaa Baalliitii bulchiinsaa fi nageenya aanichaa yoo ta'u, sababa kanaan hawaasni rakkoo hamaa keessa galee jiraachuu fi jiraachuuf wabii dhabee akka bineensaatti bosonatti baqachaa akka jiran maddeen dabaluun ibsaniiru. Godina Lixarargee aanota 3 irraa walitti dhufuun kaadiroonni PP fi ajajoonni waraanaa mari'achaa turuun dhaga'ame. Jaalmoonaa Fayyisaa waan qindeeffate qabam. Yeroo uummanni keenya kallattii Bahaa Oromiyaa oomisha isaa gabaa irratti baasee gurgurachuu ugguramee fi sababa adda addaan buqqa'ee beelan obbaa jirutti maalitti jirtuu fi dandamachiisuuf uummataa osoo homtuu hin yaadamin aangoo qofaaf jecha uummata beelan rakkataa jiru ajandaa hawaasaa keessa galchuu dhiisuu fi rakkoo uummataa kana moggaatti dhiisuun maree yeroo cufaa kan godhatan waa'ee waraana bilisummaa Oromoo balleessu jedhuun dhiphachaa akka jiran dubbatamaa jira. Kaadiroonni PP fi ajajoonni waraanaa godina Lixarargee keessatti waxabajjii 12/2024 aanota 3 kanneen akka aanaa Gubbaa Qorichaa, Gumbii Bordoddee fi Ancaar irraa walitti dhufuun aanaa Gubbaa Qorichaa Araddaa 14ffaa iddoo addaa Biluu jedhamutti walgahii jabaa geggeessaa oolutu himama. Dhimma walgahii ariifachiisaa jedhuun akka kaabinee fi ajajoonni waraana PP haasaa turanitti woboon aanota kana 3 keessa wal mariin socho'aa jira. Daangaa aanota kana 3 bakka itti wal daangessan haalan waan to'atee jiruuf akkaa fi bifa barbaadan nu rukutuu danda'a. Nu rukutuufis qophii waan xummuree jiruuf ofirraa ittisuu qabna jechuun walgahii ariifachiisaa kanarratti mari'ataa akka turan bira ga'amuun danda'ameera. Kanaafuu milishaa keenya fi waraana walitti qindeessine uummata waliin tarkaanfii fudhanna, uummannis akka yeroo nuuf kennu ni dirqisiifna jechuun marii taasisanii kallattii waliif kaa'uun deebi'aniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo shira isaan yeroo hedduu irratti xaxanii duula irratti labsaa turan bilchinaan irraa aanuun
injifannoo boonsaa kan galmeesse yoo ta'u, biltsiginnaan garuu waraana isaa naamusniitti irratti bobbaasuun uummata nagaa obbaasuu saamuu fi ajjeesuun dadhabnaan Birgaadeer Jeneraal Abbabaa Mangistuu fi Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa qoolqalbii waraana isaanii kufee injifannoo sobaan ijaaruuf yeroo itti dhamaan argina. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Bee Dongoroo waraana faashistii PPP fi humnoota finxaaleyyii Amaaraa faannoon ajjeefamuu fi kanneen buqqa'anis dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalirbuu dhugaa dabalata qabdi. Uummanni Oromoo qabsoon yeroo dheeraaf mootummaa dimokiraatawaa dhaabuuf qabsoo hidhannoo fi warraaqsaa geggeessu bu'aan isaa ergamtootaa fi shirtootaan butamee ajjeefamuu qofa ta'ee jira. Impaayerri gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo deebisuu hin feene dhee warra ulfa boo'ichaa fi gadadoon akka uwwifamu ta'ee jira. Akkuma irra deddeebiin gabaasaa turre uummanni Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Bee Dongoroo humnoota lama gidduu garee mootummaan abbaa irreetti bobbaasaa jiru loltoota isaa fi kanneen maqaa eegumsa uummata Amaaraa jedhuun finxaaleyyii Amaaraa faannoo hidhachiisee jiru hireen uummatichaa guyyuu ajjeefamuuf qe'ee isaanii irraa bu'uu ta'etu jira. Torbee darbee keessas aanaa Bee Dongoroo ganda Dabbisii jedhamu keessaa dargaggoo maqaan isaa Gizoo Galdaasaa Dhugumaa jedhamu yakka tokko malee waraana faashistii PPP'n ajjeefamuun himameera. Miseensuma maatii kanaas kan ta'e Assaabaa Namumsaa Galdaasaa jedhamu eebila darbe galgala irraa garee finxaaleyyii Amaaraan ajjeefamuu himan. Yakka ajjeechaa wanichi keessatti adeemaa jirus jabaatee osoo jiru uummata ganda Dabbisii irraa buqqa'anii jiran waraanni faashistii PPP bakka biraa deemuu dandeessan jechuun eegumsa tokko malee akka isaan garee finxaaleyyii Amaaraa kanaan dhumaniif bakka tokkotti ittisaa jiraachuutti dabaluun himaniiru. Gara oduu keenya biyya alaatii argannetti yeroo dabarru godaantonni 5,000 ol ta'an ji'a Majjii Gacaamsaa bara 2024tti kaaba Afriikaarraa gara qarqara galaana Ispeenitti imalaa turan du'uun dhaga'ame. Dabalata qabna. Gabaasni dhaabbata miti mootummaa Ispeen Kaaminaandoo Fronters yookaan Frontline Defenders jedhamu roobii kaleessaa baasee akka mul'isutti karaa godaansa seeraan alaa Afrikaa kaabaa irraa gara qarqara galaana Ispeenitti godhamu irratti baatii amajjii fi caamsaa gidduutti namoonni 5,054 lubbuun isaanii darbaniiru. Dhaabbanni miti mootummaa kun daandii qarqara galaanaa kaaba Afrikaa irraa gara odola Kanaariitti geessu waggoota dhiyoo asitti godaantota seeraan alaa jiraniif daandii baay'inaan irra deddeebi'amu ta'ee jedha. Daandii kanaanis gara Awurooppaatti imala abdii jedhamee ibsame keessatti sadarkaa du'a gaddisiisaa irra ga'uu isaa cimsee ibsee jira. Kaaminaandoo Fronters ibsa gaazexeessotaaf kenneen akka gabaasetti du'a namoota 4,808 karaa odola Kanaarii qofa irratti raawwatame. Akka istaatiksiitti ji'oota 5 jalqabaa bara 2024 keessatti godaantota seeraan alaa daqiiqaa 45 keessatti nama tokko yookaan guyyaatti nama 32 kan ta'an galaana Atlaantikii kaaba Afrikaa fi odola Kanaarii gidduutti du'uu jedheera. Gabaasni kun lakkoofsa kanaan dura hin argamne kana cimsee kan ibse yoo ta'u bara 2023 guutuu godaantonni seeraan alaa 6,700 daandii kanarratti lubbuu isaanii akka dhaban ibsee jira. Keessattuu bara 2024 ji'oota 5 jalqabaa qofa keessatti godaantonni 4,800 ol karaa wal fakkaatu du'uun isaanii baay'ee nama sodaachisas jedhee jira. Gabaasni kun balaa addaa yeroo kana keessatti godaantota mudates kan ibse yoo ta'u amajjii fi guraandhala keessa lakkoofsi namoota du'an olaanaa ta'e 1,997 fi 1,090 sababa haala qilleensaa hamaa ta'een jechuun gabaasni kun ifoomseera. Yeroo kanatti bidiroonni yookaan dooniiwwan 47 gara odola Kanaariitti osoo deemaa jiranii kan liqinfaman yoo ta'u balaawwan mudatan keessaa namni lubbuun hafee hin jiru. Kaaminaandoo Fronters hojiin barbaachaa fi baraarsaa gahaa ta'e jiraachuu dhabuu qeeqee jira. Meeshaaleen barbaachaa fi baraarsaa barbaachisoo ta'an hojiirra hin oolan jedhee jira. Dhaabbanni miti mootummaa odeeffannoo isaa kan walitti qabu gaaffiif deebii godaantota seeraan alaa ta'an yookaan maatii isaanii waliin taasisuun du'a isaan galmeessan yeroo baay'ee ragaa seeraa ministeera biyya keessaa Ispeenii fi UN keessatti akka bade yookaan hin beekamnetti akka tarreeffamu akeekeera jechuun dhaabbanni oduu Tarkii Anaadooluun gabaaseera.